بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبين كورونا كوني وأنا جايباتين دفي موتين بي أمريكا كيستي أكنا من أوليغا دندي من أواجي دولار بليون شنتمنا كنا كورونا دور الأبد داجئتين انغافت. موتين بي تشاينا لولا بدا كورونا أولت بني جئتين اندبت. موتين بي جرماني jiraatota kiyyarraa harki 70 dhibee kanaan miidhama jettee dubbatti. Mootiin biyya Faransaay dhibee badaa takkaa hin arginiin wal qabne jedheetiniin dubbata. Mootiin biyya Xaaliyaanii dhibeen koronaa humna keennaa olii nu harkaa bahe jedheetiniin addunyaatti lallabata. Rabbiin ol aane dhibee ijaan hin agarreen addunyaa salphise. Jajjabaa hunda ka'anii jabaadha ofiin jedhe mataa gadi qabachiise. Dhibee ijaan laalanii hin agarre yoo maayikirooskoopiin taate malee dhibee kanaan addunyaa hundaa tooyate rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala. Kuwaan xiinxallaa guddaa namaa kennu guddina rabbii kenna azamaa isaa akka wanni hundinuuyyuu isa duratti yartuu taate nu argisiisa. Eessa jirti mootonni gurguddatte? Eessa jirti teknolojiin biyya ufiin dhaaddatte? Eessa jira neetoon? Eessa jira biitoon? Eessa jirti jabaabiraan hundi warri nuti dunyaa tana gubbaarratti guddanne jedhee uf dhaadaatiin hin baye. Rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala jajjabeenna isaatiin hunda isii butuchee manatti isii raraatiin hin jira. Rabbiin kenna yoo waan kana fidu akka nuti xiinxallinu akka nuti gara isaa deebinu nurraa barbaada. Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya, yeroo akkatti cinqaan jabaatte kana gara rabbii deebi'uu barbaachisa. Zamana fitnaa ibaadaan godhan akka nama gara rasuula rabbiitti godaaneetti namaa lakkaayamti. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam nutti himanii jiran namni mu'minaa yeroo fitnaan akkanaa gadi buute gara rabbii deebi'a. Rabbii isaa kadhata, rabbii wajjiin maqoo dhaabbata, halkan ka'ee salaata, guyyaa harka rabbiin jala qabata, halkanii guyyaa rabbii isaatti booya. Rabbiin kenna macasiyaa kennan nun halaakin, rabbiin badii nuti dalaynin nun halaakin. Rabbiin kenna quraana keessatti dubbatee odoo akka isaan badii dalaganiiti dachiisan irratti humaayyuun hambisu nun jedha rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf jecha yeroo akkanaa kana harka rabbiin jala qabannee rabbiin kadhachuu nu barbaachisa. Rahmaan rahmata isaatiin rahmata nu haa godhu. Dhibee juzaamaa, dhibee maraatumaa, dhibee koronaa, dhibee adda addaa, dhibee namatti dabu, ka nu miidhu, ka nama nu jibbisiisu, ka of nu jibbisiisu rabbiin keenya nurraa haa qabu. Rabbiin tika isaa keessa nu haa oolchu. Kuni xiinxallaa guddaa barbaachisaa. Yeroo akkanaa kana namni hundinuu wanni barbaachisu rabbii isaa kadhachuu, balaa kana rabbi nurraa haa fuudhu. Masaajinni cufamte, qur'aanni halaqaanni cufamte, addunyaan salphatte, diinagdeen kufte, maallaqni walii ergamu dhaabbate, wanni alaa bitanii nyaatan dhaabbate, addunyaan balbala walirraa cufatte, balbalti rabbii keenyaa banaadha. Rabbiin keenya rahmata nu haa godhu. Rabbii keenyatti haa deebinu. Ibaadaa rabbii haa jabeessinu. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.